Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota Amantaa Muslimaa maraan baga ayyaana waggaa yookaan Ramadaanaan isin gahe. Ramadaan milkii kan qofaa kan badhaadhina akkasumas kan walii galtee fi bashannanaa isiniif haa ta'uun isiniin jaalmaan Oromoo. Kan idil addunyaa kanarratti argamtan hordoftoota amantii muslimaa malaan baga ji'a ramadaanaa ji'a barakaa ji'a milkii ittiin isin ga'e baga gammaddan warra baranaa warra baree gare rabbiin haa godhu isiniin jecha warra wajjin milkaa'ee wajjin jiraatu rabbiin haa godhu ramadaana gammachuu kan badhaadhe nuuf haa ta'u jecha asumaan gammachuu nutti dhaga'ame haala chaanaala boonsaa turbiin isin biraan geenye akkasumas qophii bashannanaa fi qophii ajaa'ibaa ramadaana keessa waan isinitti tola haala bareedaadhaan qabannee isiniif dhufaatii jira. Ramadaanni kun ramadaana milkii ka umrii dheerinaa warra barbara jiraatu rabbiin haa godhu gaafiiwwan garaagaraa gaafiiwwan ramadaanaa fi akkasumas waan barbaadan irraa gaafachuu ni dandeessa. Bashannana gaarii ramadaana milkii ramadaana isiniin daddabsine kan hojii walii isinii galchu isiniif haa ta'u warri barri nyaatu miti warra bara nyaatu rabbiin haa godhu isinii je'anna. Hordoftoota amantii muslimaa maraan baga gammaddan baga jala bultii sooma ramadaanaatiin isin gahe isiniin jecha warreen haga ammaatti chaanala kanaaf maatii hin ta'in maatii ta'uu ni dandeessu. Qophii ajaa'ibaati kan qabannee ramadaana keessa waa'ee barnootaa fi waa'ee garagaraa qabannee kan isiniif dhufnu ta'a jechuudha. Ramadaanaa waan isin gammachiisu. Jechaati isinii waliin turraa waan na dhaggeeffataniif galatooma. Ana obboleessa keessan boonsaa haamiti. Nagaaf nu jiraadha. Ramadaana milkii Ramadan Mubarak baga geessan. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shama harka fuunee kabajamtoota hordoftoota chaanaalii kiyyaa jirtu isiniin jecha arantana akkuma duratti beeksisee turetti qophii ramadaanaatti wal qabatee ramadaannis jala bultii isaarra waan jirruuf hordoftoota amantaa muslimaa maraan obboleeyyan kiyya baga rabbiin isiniin gahe ji'a milkii ji'a badhaadhina rabbi isiniif haa godhu rabbii nuuf haa godhu isiniin jecha. Ji'a kana keessatti khairii waliif yaadu akkasumas khairii dalaguufiin akkasumas miskiinota garaagaraa gargaaruudhaan dabarsuudhaa qabna. Namoota waan dandeenyan wal gargaarree ji'a kana dabarsuu qabna yaada jechuudha akka mataa kiyyaatti. Akkasiin isiniin jaa hordoftoota kiyya hundumta keessanuu baga gammaddan jiini kun nama hundaafuu ji'a gammachuuti. Baga geessan isiniin jaaga hundumta keessanuu baga geessanii ilmaan Oromoodhaa isiniin jechuun barbaada maqaa chaanaalii kootiini. Warra barbaraan jiraatu warra barbaraan wajjin jiraatu rabbiin nuuf haa godhu. Akkasiin isiniin jechuu barbaadeeti. Baga geessan gaa hunduma keessanuu isiniin jaaladha rabbiif jecha asumaan warri akka tasaa walitti mufanne yoo kan jiraatu ta'es asumaan afaan tilallaa waliin jecha dhiifamuu waliif godhaati. Kan dabarsinu ta'a jechuudha. Ramadaan bareeda Ramadaan bareedinaan nuuf akka ta'uuf rabbiin araarama isaa akka nuuf kennuuf warri walitti mufattanis yoo jiraatan akkasumas kanatti mufattan akka tasaa yoo kan jiraatan taates akka dhiifama naaf gootan asumaan isiniin gaafachaati. Ji'a kana keessatti khairii barakaa waliif yaadaa tuma akkasumas xiqqaa guddaan keenya khairii waliif yaaduu qabna. Saniifuu khairii waliif yaada ilmaan Oromoo bakkuma jirtanitti ji'a kana keessa qofa osoo hin taane ji'oota biraatis akka namoonni keenya irra guddaan akka itti yaadanii ji'a kana keessa qofaa kan namaaf itti araaramanii kan nama tuqanis ji'a kana keessa qofa itti fakkaatan. Jiini kun qofa osoo hin taane yeroo hundi yeroo araaramaati yeroo hunda rabbiin nuufi namatti mufachuu akkasumas namaa wal loltee taa'uu hin jaalatu. Saniifuu warri mufattanis yookaan jiraatan taate dhiifama asuma waliin gaafachaati kan jiran jechuudha. Rabbiin akka nutti mufanneef kunis ka ta'uu qabu rabbiin namatti mufataa akkas isiniin jechuu barbaadeeti. Ji'a kana keessa qofa osoo hin taane namoonni keenya irra guddaan akka itti yaadan namoonni ji'a kana keessa yoo ji'a biraa wal lolaa turan ji'a kana keessa dawwalee dhiifama yaaboo gaafa sanniin balleessi akkanatti ja'a. Kun ta'uu hin qabu
ji'a hunda keessa rabbiin ni jira. Rabbiin ji'a hunda keessa lola namaa hin jaalatu. Yoo akkam xiqqaate guyyaa sadi qofa booda namaan ooduun hin jiru jechuudha. Namni sayyoo siin oodee guyyaa sadi booda deemtee dhiifama gaafachuu qabda. Amantuma fedhe keessattuu nama walitti jiraachuun hin jirutu jechuudha. Nama mufadhu jiraadhu amantiin jettu hin jirtu. Saniifuu wal hammadhaa waliin jiraadhaa wal gammachiisnee waliin tabbabana. Ji'a kana keessa qofa osoo hin taane ji'a ittiin sadaqannu jiini kuni. Sadaqaa gisee hunda osuma ta'u sadaqaan ji'a kana keessas baay'ee bareedaadha. Waan qabdanirraa xiqqoo guddoo taate sadaqattanii miskiina gargaaru. Dhukkubsataa fi akkasumas namoota keenya kan dadhaban gargaaruun baay'ee barbaachisaa jechuu barbaadeeti akka mataa kiyyaatti. Waan qabdanirraa sadaqadhaadha addunyaatti kaadha. Nama keenya agartan nama Oromoo hunda sadaqaan xiqqoon qabdu sadaqadhaa ji'a kana keessa barakaatu jira. Ji'a rabbiin dilii itti namaaf dhiisu ji'a araaramaati ji'a khayrii itti dalaganii ji'a kana keessa sharris dalaguu hin qabnu waa hunda keenyarraa wanni hundi keenya afaan soomanaa ijji soomanaa qaamni keenya hundi soomana jechuudha. Ji'a kana keessa waan hamtuu dalaguun barbaachisu. Araarama waan balleessinirraa ji'a rabbitti harka ol qabannee kadhannuu badiitti hin deebinu yaa rabbi jennee. Namoonni fi hin barinni ji'a kana keessa akkuma muuziqaa dhaggeeffatuun jira waan garaagaraa kun dhorkaadha muuziqaas dhaggeeffatuun akkuma gisee kaanuu dhorkaa ta'etti jechuun osuma beeynuutuma dhaggeeffanna. Ji'a kana keessa immoo wanni akkanarraa bilisaa ji'a sheexaanni itti hidhamu. Ji'a dogongora jechuun sheexaanni walitti si buusu irraa hidhama yoo ofii keetiin badii kadhaleetu taate qofa malee. Ji'a kana keessatti waan baay'ee barbaachisaan araaramni guddaan dilii ta'e rabbii yoo ate karaa sirriitiin isa kadhattee dilii keessiif dhiisaa yookaan afaan duwwaa soomanuu ta'a jechuudha. Ati nama akka isaan aartee jiraattaa, nama wal loltee jiraattaa, waan garaagaraati ji'a kana dura badii daleedirraa toobbatuu dhabuu kee akka jechuun namuma afaan hidhaa nyaata malee oolee bishaan malee ooleetti ta'a jechuudha. Akkana osoo dhiifne garaa keenya qulqulluudhaan rabbii keenyatti harka ol qabanne kadhaa isaa eeggannee halnee rabbii keenya jechuudha. Akkastu bareeda isiniin jechuu barbaada ani akka mataa kiyyaatti akka nama tokkootti araaramuu jechuun rabbii keetii walitti fayyuudha. Rabbiin akka ilma namaati miti. Ilmi namaatu waliif araarama rabbiin garuu akka ilma namaatti garaa sittiin jabaatu yoo garaa qulqulluudhaan rabbii keetitti harka ol qabattee rabbiin garaa sittee waan hin jabaanneef rabbii keetitti harka ol qabattee kadhattee ji'a kana garaa qulqulluudhaan akka ramadaana guutuu rabbiin sirraa taqabbaluuf kadhachuun baay'ee barbaachisaadha. Isaaniif kadhannee rabbii keenya waliin akka walitti mufannetti akka rabbiin keenya dilii baatee fudhata akka daleenya rabbiin nuuf araaramutti rabbii keenyatti harka ol qabannee rabbii keenya kadhatuun waan nurraa eegamu waan nurraa barbaachisu takka jechuun barbaada asumaanii. Gorsa kiyya kanaas ni fudhattu jeetii yaada. Aga dhumaatti waan na waliin turtaniif ulfaadhaa. Warreen chaanala kanaaf haaraa taatan sabiskiraayib laayik share godhuu hin dagatina. Boonsaatu keessanii waanuma barbaadan hundarratti isin faanaan jira. Isin baay'een bashannanuudhaaf qophii garaagaraatu muradheetiin jira jechuudha. Ramadaana kana keessa waan ramadaana wajjin waliin faalleessine haa qabadheetiin isheen dhufa jechuudha. Ramadaana kana keessatti ija khayrii waan ta'eef ramadaana kana keessatti waan ji'a waliin faalleessinee waan rabbii kiyya walitti nu mufachiifne akkasuma rabbiin walitti isin mufachiifne qabadheetiin isiniif dhufa jechuudha. Ji'a hunda keessatti warra khayrii dalagatu warra waan rabbiin dhorkamaa jirraa dhorkamurraa rabbiin waa godhu jima hunda keessattu jechuudha. Rabbiin bara waan ji'a tokkicha kana qofa osoo hin taane ji'a guutuu rabbi namata guutuu khayrii dalagaa jira. Garuu namoonni keenya yeroo guddaan akkana waan yaadanii fi du'aayin isinii godhu tana minjaa rabbi barakaa waan qabdan keessa isiniif haa kaa'u. Rabbiin xiqqoo guddootu isiniif haa jijjiiru warra rabbii keessanii walii galu rabbi isin haa godhu rabbi warra khayriirra jiraatu rabbiin isin haa godhu. Warra rabbii keessanii walitti hin buune warra ilmoota isin akka rabbi isin haa godhu umrii isin haa dheeressu warra barakaa qabdan keessa barakaa rabbi isin haa kaayu.
akkasumatti anis du'aayi naaf godhaadhaa warreen viidiyoo kana daawwatan haga dhumaatti jechuu barbaadeeti. Yoo rabbi torbaa walitti jechaadha. Nagaa keessanaaf jiraadhaa ulfaadhaa horaa bulaa geebanaan isiniin jaa an bula keessa isaan kan boonsadhaa nagaa keessanaaf jiraadhaa nagaa.